Amerikaan qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa irraa uggura viizaa kaa'uu beeksifte. Murteen kun erga lolli Tigraayitti eegalee tarkaanfii jabaa bulchiinsi Ameerikaa Itoophiyaa akkasumas Eertiraa irratti fudhateedha. Murteen kun erga jilli addaa Joo Baayiden Afrikaa bahaatti muude ka Mr. Jeffrey Feltmaniin hoogganamu Itoophiyaa daawwatee ofirra deebi'ee booda kan murtaa'e guyyoo waariyoo gabaasa dabataa qabu. That has to stop. We also need full accountability. We need to get an independent investigation. jalqabne qondaaltota Eertiraatiif Itoophiyaa taammaatiif taduraalee qoqqobbii viizaatiin jaanjessuuf murteessine jirra. Qondaaltota Itoophiyaa taduriitiif taammaa qondaaltota Eertiraa taduriitiif taammaa hoggantoota nageenyaatiif miseensota garee liyyuu hayilii naannoo Amaaraa miseensota adda bilisa baasaa uummata Tigraay hawaraan Tigraay keessa adda hojjetaniif warra akka gargaarsi namooman dhaqqabnu gufuu ta'an cufa labsii mammat mura qoqqobbii viizaa 212 cufa A cufa sadiitiif cufa caatiin gagaggabsu barbaanna. Labsiin kun qondaaltota siyaasa Itoophiyaatiif Eertiraa qofa osoo hin taane maatii isaaniillee haleelta. Kanaaf biyyoota addunyaa hundi hordofuun gara Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimsuutti irra horme ministeera ajala Ameerikaa Antonio John Blinken jedhe. We have, as you know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amara, that are there. They need to come out. Qiyaama tan cufaaf sababi maaliin gaafe yaadachiisuuf yoo taate malee deebiin nam cufaaf iyyoo'eef sadaas barkum 2020 muummichi ministeera Itoophiyaa kolonel Dr. Abiy Ahmad jaaliyaa Isaayyaas Afewerqiitiif namni badhaasa Noobeelii nageenya fudhachuun osoo leen buliyyaa waraanaatiin maqaan isa miidiyaalee addunyaa dhiphees gochi kufaati Itoophiyaa namni kee jirtuuf haraban tokko raawwate. A bloody jacket, some rope used to tie the victims, shoes worn by a Sunday schoolboy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern Ethiopia's Tigray region. Maqalee waggoot 27 duub weeraram. Loltoonni TPLF kaampii waraan kaabana jalaalee lungaantumman irratti hojjetaniif yiisi gibgib juunta bagabbaabbat gabteen duul guddaa gamkaa biyyattii bobbaaseen. Loltuu Isaayyaas Afewerqi Eertira irra daboo yaammachuun Abiy nama hedduu jeesuun nadheen 500 caaltullee loltoota kanaan gudeedaman. Garee faashisti Abiy Ahmad lafteenna bobbaaseef Tigraay bakka awwaala malee bakka biraan qabdi jechuun kadhaadati irra hormee adda bilisa baasaan uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Gamisaatiin duula Abiy fi Isaayyaasiin Tigraay irra godham hamiif akka harkin kennin beeksisoon lafaaf samirra qofa zontaane meeshaa barri tolchu hundi walitti guurrachuun reeffilmaan nama lafa jees. ይህንን ከሃዲ ጡት ነካሽ ኃይል ለማሳፈርና ለመደምሰስ አስፈላጊውን ሁሉ የምናደርግ መሆኑን እየገለጹ እነዚህ ካልተቀጠቀጡ እዛው ይቆይ። Waraam mootummaan Itoophiyaa guyyoota 15 keessatti osoo namni tokko lubbuun dhabin xumuru beeksees. Hayeegi sunillee immoo addunyaan naannoo ji'oota 7 gochisuuf kaneessa hedduu keessatti ilaaluuf dirqamtan malee ilaalaa jirtoon. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad kabaja badhaasa Alfred Bernard Nobel irra mucucaachuun shakkama waraana yookaan war criminals jedhamuun himata. Dippiloomaasiin Abiy illeen osoo waggaa 3 guutin salphinaan mooma Itoophiyaan fuulman marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii duratti mataaf dhiyaate. Countless well-corroborated reports suggest their culpability for atrocities. Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii jeequmsa siyaasaatiif dhiibba mirga namoota Itoophiyaa addatti ammoo wanni naannoo Tigraay keessa ta'aa jira sadarkaa guddaa waan ga'e haqa barbaadu jechuun addi sababa himatti. Itoophiyaan Abiy Ahmad olaantummaa seera kabachiisuuf malee yakki tokko kan dalagin jiru jechuun soba dimalkana minceesimni kijibdee qabaa dhaqanii dadhaban. Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii illeen dubbitan buufachuuf harkaan kan murteessinuuti jedhe. Jaarsa 15 kahor kan irratti hirmaate keessa 12 Itoophiyaa yakka hojjechuu amananis Raashiyaa, Chaayinaa fi Indiyaa walir qabachuun aangoo sagaleen kuffisuu jechuun veeto paaworii fayyadamuun biyya fuur keessa dhowwuuf yaalanillee dubbiin karaa Ameerikaatiin ibiddi sadaasa taateetti foof. Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii jechuun United Nations Security Council walgahii tattaantuun dhugaanta Ameerikaatii jedhe. Ameerikaan immoo ergamtoota adda siyaasa Ameerikaa keessa maqaa guddaa qaban kanneen akka Sandro Koonsiif Jeffrey Feltman Itoophiyaatti ergituus muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad dhimmi biyya keessin seenina jechuun sossobanii dadhaban. Boom reluctance jechuun mata jabeenya biyyi waan mufatta fakkaatu bulchiinsi Joseph Biden Jr. labsii mura 97 haqabxii 10 of keessa qabdi balbaloomsuun adooleelleen bulina leella qoqqobbii viizaatiin Itoophiyaa fi Eertiraallee haleellaan daarabaas. The Biden administration has grown increasingly frustrated with Abiy's response
response to the crisis after months of high-level diplomatic talks. United States of America rakkoo Tigraay qofa sontaane kabaji daangaa birmadummaaf tokkummaan biyya Afrikaa rakkoo keessan baankee seenuun hirribna dhowwita jirti kajetti Washington. Qoqqobbii viiza qondaaltota qofa sontaane gargaarsi Itoophiyaa godha turtelle garii dhowwachuu labsoon haleella mootummaa biyyeef Isaayyaas rabban kan jabeessetti fufaa jedhe. Arcummiyaa Joe Biden luqqifattan angaggabuun oolti kajedhamti Itoophiyaan goduun tunqindooftu waan dubbatti qabaachuu baattus gochi godham kanaan bowwa mataatiif akka saaxilamuun oollet dubbata. Eritrean troops carrying out some of the worst atrocities. The brutal diplomatic attack jechuun haleella diplomaasii ka Captain Blinkaniif Biden zajjuun Arabiyyiif Isaayyaas fuul deebisanii xinniqeessan jedhanii. Xiinxaltooti siyaasaa akka jechuu jirani biyyoota akka Awuroopaaf Kanaadaa warri humni gugurdaa qabu akka United Nationiif gamtaan Awurooppaa afaan cuf Ameerikaa hordofuun Itoophiyaa gaggabsuu danda'a jedhan. Hey, hello. CNN. We're CNN. Journalists. That's impossible. We are journalists. It's impossible. Sir. Dirreen miidiyaa walabaa Itoophiyaatti dhiphachuun akka malee akka isa yaachisee gamtaan Awurooppaa beeksiseeti jira. Gamtichi yaaddoo kana kan ibsee ajjechaa gaazexeessaa Oromiyaa Broadcasting Network fi biyya keessaa ari'amuu gaazexeessaa New York Times hordofeeti. Gamtichi ibsa baaseen ajjechaa gaazexeessaa OBN Sisaay Fidaa irratti qorannoo walabaa akka godhamu gaafatee jira. Biyya ari'amuu gaazexeessaa New York Times Politico fi miidiyaalee biroof gabaasuu Simon Mark irratti illee gaaffii kaaseeti jira. Dirreen miidiyaa walabaa Itoophiyaa keessatti cufamuun gaazexeessitoota hidhamuun gaazexeessitoota miidiyaalee biyya keessaatii fi alaa doorsisuu fi hojiirraa ugguruun akkaan gamticha akka yaaddeessu dubbii himaan gamtichaa himanii jiran. Dubbii himaan gamtaa Awurooppaa Eric Mamer ajjechaan tibbana gaazexeessaa OBN irratti raawwatame tasuma fudhatama kan qabu miti. Qorannoon walabaa qoratamuu qaba. Ari'amuun gaazexeessaa New York Times illee nu yaaddeessa jechuudhaan dubbatan. Riippoortarri OBN Sisaay Fidaa caamsaa 9 bara 2020 Dambidollootti humna hin beekamneen ajjeefame. Ka'umsa ajjechaa kanaas maal akka ta'e haga yoonaa hin baramne. Abbaan miidiyaa kanaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Ministeerri muummee Abiy Ahmad yeroo tokko miidiyaa kanaaf hoogganaa boordii akka turan yaadachiiseeti jira. Gaazexeessaan New York Times Simon Mark immoo yakkoota suukanneessaa waraana mootummaa fi michuuwwan mootummaa Itoophiyaatiin raawwataman gabaasuuf Itoophiyaa ture. Jimaata darbe immoo Itoophiyaa keessaa ari'amuu gamtaan Awurooppaa quba qabaa jedha. Heeyyamni gabaasa tolchuu isaas irraa mulqamuu fi heeyyamni jireenyaa gaazexeessaa kanaa haga onkolleessaa dhorkamuu kaaseeti jira. Gamtaan Awurooppaa bilisummaan miidiyaa guutuu addunyaatti akka jiraatu yoomillee ni falmaa jedha. Ibsa kanaan mirgooti namoomaa miidiyaa fi garaagarummaan ilaalchaa kutaa addunyaa kamittuu wasana tokko malee kabajamuu qabu jedha. Itoophiyaatti bara 2021 keessa qofa gaazexeessitooti 2 ajjeefamanii jiran. Bara 2020 keessa qofa immoo gaazexeessitooti 50 ol mana hidhaatti darbatamanii turan. Miidiyaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biyya keessaa ugguramee qabeenyi isaa saamamuudhaan gaazexeessaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Mallas Dirribsaa ammallee mana hidhaa jiraachuun isaanii yaadatama.